Ashamar kafuune hordoftotaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa gayu. Egaa hordoftotaaf daawwattoota keenya sagantaan kiyya guyyaa har'aa dhimma ijoo sooshaal miidiyaa yookaan dubbii ijoo sooshaal miidiyaa tiktokii kan taate dhimma hayyoota keenya kanneen lubbuun hin jirre gaggaragalchanii kan akka Abbaa Jifaar akkasumas Jeneraal Waaqoo Guutuu gadi garagalchanii gantootiin irratti caffaraa turan irraa qophii tokko qabadhee dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatiin nafaana turaa isiniin jedha. Akkuma beekamu dhumarratti dhaamsi an qabu tokko yoo jiraate waan hayyoonni Oromoo walganii mari'atanii namoota dalagaa akkanaa gocha akkanaa hojii akkanaa hojjetan tarkaanfii isaan irratti fudhachuuf qophaa'an irraallee kagurra isin buusu ta'a. Hanga xumuraatiin nafaana turaan affeerraa kiyya kan yeroo hundaati. Egaa hordoftootaaf daawwattoota keenya akkuma beekamu gantootiin ganda Jimmaa keessaa bahan gantootiin ganda Arsii keessaa bahan akka waan Arsiin isaan ergatte suuraa hayyuu kabajamoo Abbaa Jifaar gadi garagalchuudhaan akkasumas hayyoota lubbuun jiran namoota tokkos gaggaragalchanii irratti caffaraa turan. Egaa ani ka jedhu namoonni kun Arsii bakka bu'anis osoo hin taane Arsiinis kana nuuf dalagaa jedhanii osoo hin taane gantummaa qabaniif jecha jibbummaa qabaniif jecha ergaa diinummaa isaanii qabaniif jecha rakkoo sabni kun keessa jiru keessaan bahinaa jechaaf waan kana dalagan ergama addaa waan qabaniif malee Jimma ergatees miti Arsiin ergamees miti tokkummaan saba kanas kanaan nu harkaa cabuu hin danda'u baduu hin danda'u. Oromoon tokko yoomillee adda bayuu hin danda'u. Seenaa Abbaa Jifaariif seenaa Jeneraal Waaqoo Guutuu keessaa sarara tokko osoo natti himi jetteeni warroonni amma suuraa isaanii gaggaragalchanii irra caffaran kun sarara takka siif himuu hin danda'an. Garuu yoo sitti dubbatan akka waan Arsiin ergattee akka waan Jimma ergattee ta'aniiti suuraa gootota keenya namoota kabajamoo ulfinna nu biratti qaban ulfinna saba kana keessa qaban gaggaragalchanii irratti caffaran. Silaa maal godhuufi turan osoo beekan ta'e yaa Rabbi araaramiif jedhanii amantii qabaniin araara isaanii qabachuu ture. Qabsoo hayyoonni kunniin seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qaban. Fakkeenyaaf seenaan Jeneraal Waaqoo Guutuutiif seenaan Abbaa Jifaar wal fakkaata. Fakkeenyaaf Abbaan Jifaar umrii isaanii waggaa 15tti saba isaaniitiif dalaguu eegalan. Biyya isaanii bulchuu eegalan. Waggaa 15tti sila umrii hin bilchaatin sanitti umrii daa'imummaa sanitti waa'een sabummaa, waa'een aantummaa, waa'een namummaa itti dhagamee jennaan saba isaan bulchuudhaaf imaanaa fudhatanii bulchaa turan. Haga danda'anitti haga beekanitti saba saniif waa godhaa turan ummata sanaaf waa godhaa turan. Silaa kabajatu isaanii mali kabajatu isaaniif mali araarama isaanii kadhachutu isaanii mali gadi garagaltuun isaan gadi garagalchuu miti ofii isiitii gadi garagalte malee kutaa Arsiis bakka hin buutu Jimmas bakka hin buutu. Akkasuma seenaa Jeneraal Waaqoo Guutuu keessaa waan tokko yoo waan wal fakkeessu keessaa yoo isinitti hime seenaa Jeneraal Waaqoo Guutuu umrii isaanii waggaa 14tti qawwee bitatanii saba isaaniitiif falmachuu eegalan. Seenaan isaan lammaan keessaa kan wal fakkeessu Jeneraal Waaqoo Guutuun nama musliima amantii isaanii irratti akkaan jabaa turan. Seenaa qabsoo Oromoo tana ni beekta yoo ta'e dhiibbaan akkamii akka isaan irratti geggeeffamaa ture sababa amantii isaaniitiif ni beektan ture. Akkasuma Abbaan Jifaar seenaa qabsoo ummata Oromoo keessatti seenaa qabsoo musliimummaa keessatti bakka guddaa qaban. Musliimummaa gara Itoophiyaa fidanii musliimummaan keessattuu Oromiyaa keessatti akka babal'attu Oromoo keessatti akka hundee godhattu kan godhan keessaa adda durummaadhaan kan laakkawaman Abbaa Jifaarii. Seenaa isaanii keessaa inni guddaan keessattuu hayyuu amantii turan. Bakka amantiitti amantii keessaa bakka qabee guddoo qaban ture. Waan guddaa dalaganii ishaaraa guddoo biyya sana keessatti dabarsanii turan. Amma Jimmaa fakkeenyaaf lafa diiniidhaan beekamtu lafa hayyoonni akka Raayyaa Abbaa Mancaa keessaa ba'an sababni ta'eef tokko Abbaan Jifaar seenaa musliimummaa irratti nama cimoo waan ta'aniif silaa kabajatu isaanii malee ulfinnatu isaanii malee ture.
Baale har'a lafa qabsoo Oromoo yoo yaadatan keessa adda durummaadhaan Baale kaasan dure. Maaliif hayyoonni akka Jeneraal Waaqoo Guutuu namoonni biras hedduu lakka'ee isiniin fixuu hin dandeenye akka Jeneraal Huseen Buneefaan sababa Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsoo hamaa jabaa ummata Oromoo boonsu biyya sana keessatti eegalee fi qabsoon sun gootonni Baalee adda durummaadhaan sababa Jeneraal Waaqoo Guutuu Baalee qofaa miti Oromiyaan guutuun Jeneraal Waaqoo Guutuutiin akkasii kabaja argattee qabsoo isaa yeroo san geggeessaniin hagaarraa ilmaan isaanii dhaalchisanii Baaleen yoo yaadatan biyya gootummaa biyya jegnaa jedhanii maqaa guddaa wanni kaasaniif sababa kanaafi. So gantoonni ganda keessaa baate gantoonni Arsii keessaa baate har'a suuraa isaanii waan gaggaragalchaniif isaan nu onnee keessaa nu keessaa haquu hin danda'ani tokkummaa keenyas nu jalaa cabsuu hin danda'an nuti Oromoon tokko Oromoon yoomillee addan baan gantootii ganda keessaa baatu ofittiin dhiifu. Seenaa yeroo gabaabaa keessaa tokko seenaa warra Jimmaatiif warra Arsii yoo isinitti hime yoo ni yaadattan ta'e ijoolleen Hadaabbaa Dodola Arsii ni dhageeffattan yoo ta'e bara 2016 ni yaadattan yoo ta'e rabbii isaanii haa araaramu doktorri dhalataa naannoo Jimmaa ta'e hundi keessanuu ni beektanii Doktor Amiin Abbaa Gumal Doktor Amiin Abbaa Gumaliin yaadadha. Doktor Amiin jedhamanii nama dhalataa naannoo Jimmaa ta'e nama waggaa hedduu magaalaa Hadaabbaa keessatti hojjetaa turanii bara 2016 ni yaadattan yoo ta'e osoo gara Adaamaa bira darbanii gara Finfinnee deemaa jiran makiinaan yookaan konkolaataan isaaniin garagalte lubbuun isaa dabarte. Doktor Amiin kun rabbi rahmata isaanii haa godhu nama akkaan ummata Arsii biratti jaalatamaa nama akkaan ummata Oromoo biratti bakka guddaa qabu akkasumas maatii isaa keessatti nama jaalatamaa nama obboleeyyan isaa yoo xiqqaatu Doktora 4-5 qabu obboleeyyan isaa turan. Ni yaadattan yoo ta'e yeroo san taateen sun ka ta'e akkasumaan fuudhanii gara maatii isaa galchan reeffa isaanii fuudhanii gara magaalaa Jimmaa galchan ni yaadattan yoo ta'e du'a isaanii ummanni Arsiidhaa dhagaye yoo xiqqaate makiinaa 1,000 oliin magaalaan Jimmaa haga garagaluu dandeettutti ummanni Arsii akka jiruun buqqa'e ka'ee dhaqe taaliyaa san dhaqee jennaan doktora kana yoo jiru nu bira jiranii yoo du'anis isiniin kenninu yoo nu dhorgattan nu jala awwaalaati isaan gubbaa kennaan awwaalaa malee Doktor Amiin dachii Jimmaa keessatti awwaaltanii jiraanis kenna du'aanis kenna nu jala awwaalaa gubbaan nu awwaalaa jedhee ummanni Arsii buqqa'ee ka'ee dhaqee jennaan Jimmis waan takka hin dubbanne fuudhanii reeffa isaanii ummata Arsiitii kabajaan doktoroota obboleeyyan isaa nama akka Raayyaa Abbaa Mancaa wajjiin kennaniif. Ni yaadattan yoo ta'e yoo reeffi sun magaalaa Arsiitti dhiyaatu magaalaa hunda keessatti gadi jiganii ummanni karaa irratti ciisanii hin dabarsitan jedhanii u'uu jedhanii iyyanii kuun uftumaa kuun hin maraataa iyyee wallahi summa Hadaabbaa hasaasa irraa Hadaabbaa ka'uudhaaf reeffi isaanii yoo xiqqaate sa'a 6 ol ture kiiloomeetira 15-25 hin caalle jechuudha. Lafa kiiloomeetira 25 hin caalle sa'a 6 ol reeffi nu ganama baanee galgala Hadaabbaa galle. Baay'ina ummataa keessaa achi daqiiqaa takka socho'uu hin danda'u ni yaadattan yoo ta'e ni beekta warri Jimmaas an akka tasaa ta'e gaafa san Raayyaa Abbaa Mancaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa gaafa du'a isaanii awwaala isaanii san Arsii dhaqaniiti baay'ee wannaa jedhanii akkuma gara madarakii ol baasaniin dhabanii baay'ina ummataa irraa ummanni jaalala isaaniitiin machaanii waan ta'an dhabanii akkasaniin Raayyaan fa dhufanii achitti awwaalanii reeffa san Jimmarraa fudhatanii Arsiitti geggeessanii awwaalanii isaan geggeessanii rabbi jeenata isaaniitiin isaan haqananiisu waan seenaa akkanaa ture jaalalaaf namni kun Oromummaa malee waan biraa hin qabu ummanni Arsii akkana isa jaalata isaanis yoo jiran nama ogummaa isaanii
ummata isaanii irraa hin hambifanne nama ogummaa isaanii sirriitti tajaajilaa turan maatii isaas jimmatti dhiisuu didanii fudhatanii haadha warraa isaa tagaafa san makiina san keessa jirtu isiin akka tasaa taate lubbuudhaan baat fuudhanii hadaabbaa galchanii ijoolleen Dr. Aminis hadaabbaa jirti haati warraa isaa hadaabbaa jirti Arsii keessa waan jaalataniif wallaahi an Arsii keessa hayyuunis du'e sheeknis du'e Bala siltaanii yookaan abbaa angoos tu'e takkumaa taateen akkasanii ummanni akkasanii bahee geggeessee hin beeku. Magaalaan bakki osoo lilmee gadi darbattee bu'uu hin dandeenye. Namni kun dhalataa Jimmaati malee Oromummaa isaaniitiin malee waan biraatiif isaan hin jaalanne. Akkasitti nama isaanis yeroo jiran ogummaa ofii ummata san biraan hambifanne raayyaa abbaa mancaa ni beekan. Himmaa laleeffatan waan addaattu ta'e ummanni Arsii ummata akkana wal jaalatu ummanni Arsii ummata akkana ummata Jimmaa jaalatu ummanni Jimmaa ummata akkana ummata Jimmaa Arsii jaalatu isin garuu gantootii waan takka faayidaa hin qabne social media kanarra banattanii TikTokii kanarra banattanii ummata keenya waliin buusu wal arrabsiisu akka isaan waan isaan harkaa qabu beela keessa jiran rakkina dheebuu keessa jiran akka isaan keessa bahuu hin dandeenyeef gandaan wal qooddanii wal garagalchitanii qaattan keessattuu warri shamarranii rabbii jedha maaluma taatan Gawaan kana ajaa'ibu shamarran bakka marattu ka dubbii qabsiisu shamarran mana namu hundaa yoo dhayxee ilaaltu ka jala dhayxee sirrii gooti akkas gooti gaarii gooti sirrii gadi garagal akkana godhi Arsiin seenaa maal qaba Jimmi seenaa maal qaba maali isii been akkana jettu dhalaadha maaltu akkana isin godhee Oromoon safuu qaba Jimmi safuu qaba Arsiin safuu qaba maal safuudhaan hin guddanne maaf akkana taatanii moo isin qumaantaa ho'i dhalattan shamarran kunniin dhiifa manaa godha afaan hamaa dubbachuu barbaadee miti garuu na aarse namni dubbii ho'isu isin namni mana banee nama arrabsiisu isin mana namni baneetti dubbii ho'isu isin gastii namaa namni keessa jiraatee Arsii arrabsu isin gastii namaa keessa jiraatee namni Jimmaan arrabsu isin maaliif garuu aadaa safuun qabnu maa safuu keessaa baatanii barati boru ni heerumta ati taadha Jimmaan bakka buutee Arsii arrabsitu dhalataan Jimmaa tokko silaala intaloon tun intala akkamii jedha yoo fuudhe naaf taati buliidhaaf naaf taati heeruma dhabdanii maaliif biyyatti hin galle yookaan deema heeruma saba walitti hin buusinaa waan hin taane hin godhinaa jiruu keessan ufitti hin gabaabsinaa isin abaaraa jiran abaaramaa jirtan dhumarratti wanni isin hidhaamu wanni hayyoonni Oromoo tumatanii ummanni Oromoo addunyaa tanarra tumatanii qaban tokko namoota akkanatti social media banatanii ummata irratti duula geggeessan irratti qophii xumurree bakka isaan jiranitti mootum biyya isaan jiran san jiranitti mootummaa sanitti akka kennamanii akkas to'annoo seeraa jala oolaniif qophii hunda xumuranii isin hiruudhaaf to'annoo olaantummaa seeraa isinirra fudhachuudhaaf to'annoo seeraa jala akka isin ooltan isin godhuudhaaf qabanii akka biyyatti isin galtan isin godhuudhaaf akka isin mana hidhaa galtan irratti dalagaa jira Oromoon an asumaan dhaamsa ta Oromummaa ta namummaa tana fakkaatti isin himee jira irraa of eegaa ka Jimma bakka buutee dubbattu ati Jimmaa homaan gootu yoo Jimmaa waa godhu barbaadde rakkataa Jimma keessaa bahee ka waan nyaatee buluu hin qabne waa godhi yoo Jimmaa barbaadde masaraa Abbaa Jifaar ijaari yoo Jimmaa barbaadde yoo Jimmammaan si dhagamte yoo Oromummaan si dhagamte waan gaarii Jimmaaf dalagi ka Arsii keessa dhalatte yoo waan gaarii sitti dhagamte yoo jeneraal Waaqoo guutuu garaa si nyaate yoo Arsiin garaa si nyaate yoo Arsummaan si dhagamte waan gaarii dalagiif waan gaarii Arsii keessa dalagiif Sida jeneraal Waaqoo guutuu biyya isaan keessa dhalatan irratti magaalaa hedduu irratti ijaarsisi kanatu sabaaf gaaf kana waa gooteedha yookaan immoo ati gantuudha ati kijibduudha nama saba adda kana adda baasu angaranumaan dhaamsa kiyya isinii hima galatoomaa isiniin jedha dhaamsa kiyya isin dabarseera warri na aartan dhiifama naa godha YouTube kana guyyaa guyyaadhaan oduu irratti dalaga waan ta'eef oduudha irratti dalagaa
subscribe godha oduu waan garagaraa oduulee jiran waan hundayyuu qindeessee guyyaa guyyaadhaan akka isin bira ga'u godha. Garanumaan subscribe godha, share godha, like godha. Viidiyoon kun nama hunda bira haa ga'u. Jimmas Arsiin isaa dhageeffatu nagaan naaf jiraadha.